yaadaanan dubbadha seenaan irraan baane dubbataan baay'ate bu'aan hin argamne nurraallee fokkisee waa baay'ee haasofne dirree feesbuukaa irratti walitti qabamne wallaalaaf beekaanis takkaa waliin barre namuuni odeessaa waanumatti tole olii fi gad marqa dubbii hiikan qabne waan haasofnu beeknu dhiiroo wal dhamaafne akka jijjiiramuu yookaan akka qabsoo akka waliif yaaduu yookaan akka wal gorsuu akka wal jaalachuu yookaan akka wal faarsuu xiqqoo wal faarsinee waaqarra ol baafne gaafa nutti ta'e buusnee wal cabsine waan isaa nu dhibee silaa baasa qabna Oromoo gandaa fi amantiidhaan qoonne maaliif wal dhamaafna walitti deebine maqaa Oromootiin walitti qabamne gaarii hojuu dhiifnee hammeenya filanne nuti namaa miti barsaree hanqanne maaf orma komannaa nu'uu waliin tolle kan tibba kanaammoo raajii dhawannisaa Oromoo Wallaggaaf Arsii wal arrabsa kun warra atleetii kun warra xiyyaara balaliisa jechaa wal arrabsa baay'ee nama aarsaa mee xiqqoo sin gorsa maaloo na caqasa namni bu'aa qabu radaan hojii isaa nuti umrii fixannee teennee seenaa faarsaa mee waa hunda dhiisaa sammuu keessan gorsa wanta bu'aa qabu hojjedhaa mul'isa Oromoon tokkuma jedhaa turre duruu ammallee gonkumaa nuti addaan hin baanu Oromoonni Arsiif kan Wallagga keessaa baay'ee wal jaalatu qaban seenaa boonsaa warra nu rakkise horteen intarneetii warri wal arrabsu horteen intarneetii akka wanta guddaa feesbuuka banateeti irratti wal qeeqa hungaarii sa'eeti wanti ani jibbe dhiira feesbuuka keessaa nama arrabsuu malee dhabne bu'aa isaa akkuma dubartii oduusaa agarsa maaloo adaraa keessa surree irraa baasaa qamisi isaa warri saba cabse warri saba diige kana bu'aan isaa yaa bada feesbuukii way hammeenya isaa walitti kan qabe bareedaaf fokkisaa beekaa fi wallaalaan achi keessa ciisa teessoo bal'ifatee waan arge odeessa ummanni qaruuteen ittiin wal barsiisa kan keenya immoo gowwaan ittiin wal arrabsa inni tokko barruu kun suuraa gadhiisa maqaa siniidhaa